Daawwattoota Taqeenya akkam jirtu nagaa keessanii nagaan keenya qilleensarraan isin haa dhaqqabu jecha ammaan tana oduun keenya kan isinii dabarru kallattiidhaan carcarshow irraa isinii dabarra carcarshow reediyoo miti YouTube waan ta'eef YouTube subscribe godhuudhaan akka jajjabeessitan share godhuun like godhuudhaan YouTube oduu torbaanti isinii dhiyeessinu akka ittiin bohaartan achumaan artii keessan guddisaa jecha amma garuu oduu bal'inaati. Oduu dharaa oduu owwitu oduun owwituun tun akka isin hin gubne ofirraa qabbaneessaa warreen firija qabdanis firija kaawwadhaa. Ashamaa daawwattoota keenya amma oduu itti aanutti hin darbaa. Ashamaa miila fuudhee daawwattoota keenya nageenya keenya jilbaan seenee mataan isin haa bahu. Isaayyaas Afwerqii Kaafaan Korkii Geetaachoo Raddaa Firaa Dhoorkii Yaamonkii obbolee isa Doonkii. Oduun keenya daawwattoota keenya akkuma itti fufeetti jira. Magaalaa guddittii Suudaan kan taate Gondar keessatti namichi Injiree Qalee foon kiiloo 600 argachuu BBC'tti hime. Waggaa itti aanu injiraa sararaan qotuuf karoora akka qabu itti gaafatamaan qonnaa Gondar Aadde Hassan Albashiir gabaase. Maddi oduu kana anu hin beeku. Daawwattoota keenya ammas akkuma hordoftanitti jirtan namicha hojiin duraa qabbanooyte ibidda makiinaa guutuu achitti buusuudhaan hojii isaa oolfachuun dhagahame. Oduu kana bal'inaan kan isinitti himuu taa'ee danda'atii garuu amma hin danda'u. Geetaachoo Raddaa qabamuun dhagahame garuu kan qabameen qofaadhaani. Oduu mirqaanaa. Namichi Jimaa kiiloo 9 fixee mirqaanee Sharaatan dhaqee marqaa gaafachuun dhagahame. Maddi oduu kanaa siinii bunaa jalaa. Humnoonni badii mataa Haftaamuu Lamuu irratti ibidda qabsiisuuf yaalii godhaa osoo jiranii milishaa Waashingtan DC to'achuun beekame. Kun yeroo lammaffaaf waan godhamedha. Bara 2025 keessa mancaafamuu rifeensa Haftaamuu Lamuutiin bineensonni hedduun qe'ee buqqa'uun ni yaadatama. Kanneen keessaa kanneen akka Hinjiree fi Tafkii fi Mooyyaaleeffan warreen dirree dhiisanii bosonatti galanidha. Obbo Taayee Danda'a dubbatan maddi oduu kanaa garaa Shimallis Abdiisaa keessaa. Doonaald Tiraamp magaalaa guddittii Faransaay kan taate Baalee Roobee daawwachuun New York Times gabaasee bal'ina oduu kanaa gaafa nutti bal'atte isiniif dhiyeessina. Oduu cabsaa. Ayyaanaan wal qabatee gatiin daabboo akka malee gadi bu'aa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Sababni isaas infleeshiniin muuzaa dabaluu hayyuun ikoonomiksii Dr. Naafiyaad Geetuu OMN itti himan. Daawwattoota keenya arrantanaa oduu keenya kana kan ispoonsaroon godhan ni jiran. Kanneen keessaa kanneen akka kophee Adidaas fa'aa ispoonsaroon godhan kopheelee tana akka bitatan asumaan isin afeerraa. Kanneen keessaa kanneen akka kaalsiilee milishaa waan ta'aniif rakkoon qabu dhiifamaa anuu ammaan tanaa riifar ambulaansii na barbaachisaa. Daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa keenya kun akkuma jirutti jira. Kamsaa kanallee kannaa bitan ispoonsara kannaa ta'ellee asuma nama tokko naa ta'e garuu kashkashiin isaa akka isin jeeqaa jirtus naa galee jira. Asumaan akka bitatan isin gaabbasa. Garuu oduu keenya kanarraan asumaan kutee akka kaalsiin kun isin jeeqaa jiru abdiin qaba. Haati shoo! Oduu koostarii. Amma akkuma koostarii. Daawwattoota keenya amma oduu hirriibaa. Akkuma hirriibni naga beektan jira mugaasistumaan jira. Daawwattoota keenya sagantaa keenya kana gisee hunda isiniif dhiyeessina nu hordofuu nu jajjabeessuu nu cinaa dhaabbadhaa artii Oromoo waliin haa guddisnu. YouTube keenya subscribe share like godhaa jajjabeessaa waliin haa jabaannu akka kun hundinuu isin bira ga'u akka nama hundoo bira ga'u share godhaadhaa wal cinaa dhaabbannu share godhaa subscribe godhaan isiniin jaaladhaa. Daawwattoota keenya hanga deebinee wal arginutti nagayaan rafaa.